Ishii akkam jirtu dhaggeeffattoota fi hordoftoota YouTube keenyaa nagaa keessanicha samoona kana viidiyoo hojjechuu irraa bannee jirra. Amma sisteema haaraa jalqabuudhaaf integumentary systemii fi musculoskeletal systemii walii wajjin kan laallu ta'a jechuudha. Isa utuu jalqabin dura overview daqiiqaa muraasa daqiiqaa 2-3 guunne layer of skin kan jedhu kan immoo baqannoota skin keenya yookiin gogaa keenya baqanna gogaa keenya gogaan keenya kan baqanna sadii qaba: epidermis, dermis fi hypodermis. Dermis jechuun matumti isaatu skin jechuudha. Epidermis jechuun gubbaa skin jechuudha. Kun immoo gubbaa gogaa keenya jechuudha. Hypodermis jechuun immoo jala gogaa keenya jechuudha. Kana agarsiisa laayerii qaba. Amma skin keenya kun laayerii garaagaraa qaba. Epidermis yoo jenne, dermis yoo jenne, hypodermis yoo jenne fiicharii ittiin addaan baasnu qaba jechuudha. Fiicharii ittiin addaan baasnu qaba. Yeroo baay'ee epidermis kan jennuun ala gogaa keenyaa ta'ee diffusionidhaan argata. Vasculature jechuudha. Neurovasculature yookiin immoo blood vessel fi akkasuma nervii illee yeroo baay'ee gogaa qaama argatu miti. Alarra gogaadha. Maaliidhaan fayyada? Epithelial cell keratinized ta'e qaba jechuudha. Simply squamous keratinized epithelium cell ofirraa qaba. Keratinized jechuudha. Proteinii keratin jedhamuun abaddanti ta'e kan jirudha. Diffusionidhaan argata. Dhiigallee diffusion system jennu jira. Diffusion systemidhaan argata jechuudha. Malee reelli kan ta'e blood vessel of keessaa kan qabu miti jechuudha. Itti dabalatee innumti mataansaa inni kan epidermis jenneen kun baqannoota 5 qaba. Baqannoota 5 qaba jechuudha. Laayerii 5 qaba. Layer of epidermis kun tokkoffaa stratum corneum jennan. Stratum corneum kan jennu kun caasaa alaa bakka kan qaamni harki keenya tuttuqu kana yookiin immoo wanti kamiyyuu tashkoo godhe kan argatu stratum corneum jennan. Stratum lucidum kun immoo exception waanidha. Isin exceptionidha. Tiikii fi tiinii yeroo baay'ee tiikii skinii fi tiinii skin jennee addaan qoodna miti jire. Tiikii skinii warri jennuun warra akka harka keenya palmii harka keenya kana gubbaa jiran isa adii kana jechuudha. Gogaa qaama kan biraatirraa adda kan ta'e fi soola fuutii irra warra jiran yookaan immoo ejjeta miila keenyaa jalaa warra jiran fi harka keenya gubbaa warra jiran harka keenya isa haandeennuun kana jechuudha. Gubbaa isa adii sana. Isaan kun sun lamaan exception waanidha. Tiikidha. Tiikii masilii jedhamu. Tiikii masiliin kun caasaa kana hunda isaa qabu. Caasaa kana hunda isaa shananuu qabu jechuudha. Stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum akkasuma inni dhuma stratum basaallee qabu. Garuu warri tiin jennee warra aazar baay'eedha isaan baqa. Gogaan keenya warra kaanshoo uffisanii kan jiran stratum lucidumii kan jedhamu kana hin qaban jechuudha. Hin qaban. Kan isaan qaban stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum fi stratum basaallee qofa qabu. Stratum lucidumii hin qaban. Warri tiin masil jenneen jechuudha. Entire of our body irra warra jiran except palmar of the hands and soles of the foot. Warra jiran irraa kan hafe hundi isaanii lucidumii hin qaban. Warri lucidumii yookiin baqanna 5 kana guuttatee jiru thick skin kan jenneen sana isaanis fuutii keenyaaf ejjeta miila keenyatii fi harka keenya irratti kan argamanidha jechuudha. Epidermisiin kana fakkaata jechuudha. Dermisii gaafa laallee iddoo blood vessel qabu, nervii qabu, neurovasculatureedhaan guutudha jechuudha. Akkasuma immoo hair follicle kan jennu jira. Hair folliclein iddoo itti argamudha jechuudha. Iddoo itti argamudha. Hypodermis kan jennu kun hypo jechuun jala warra bakka gara jala blood vessel gurguddaan keessa ba'an. Blood vessel gurguddaa sun branch tu bira warra dermisii kun immoo iddoo blood vessel itti argamu akkasuma iddoo itti fibrosiin yookaan immoo faat kan jennu kun iddoo itti
epidermis jala gogaa keenya akkuma ka'een maal argannaa masiliifaa bira utuu hin gahin faashaafaa bira utuu hin gahin faatii argannaa. Faatiin sun iddootti argamu epidermis jala gogaa keenyatti argama jechuudha. Waliigala kana fakkaata. Kana qabadhaa epidermis jedhama. Kun dermis jedhama. Iddootti eer fooliikiliin itti argamuu fi akkasuma iddoo itti gilaandota seebaashees gilaandii kan jennu jira. Iddoo seebaashees gilaandii swiit gilaandii itti argaman kun isaan kana jechuudha. Jalli epidermisiin immoo iddoo itti faatiin baay'atuu fi iddoo bileed veeziliin gurguddaan itti argaman yookaan niiroovaaskuleechar manii niiroovaaskuleecharii qaba. Kun immoo biraanchis of niiroovaaskuleecharii qaba. Kun hin qabu jechuudha. Diffuushiidhaan argata epidermisiin. Caasota kana qabadhaadha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Thank you. Dhufaa jirra integumentary systemiidhaan nu eegaa. Integumentary system fi musculoskeletal system dhufaa waan jirruuf nu eegaa isiniin jenna. Systemni kun guddaa waan ta'eef yeroo fudhata. Kanaaf akka xumuraatti nu eegadha. Akkasitti immoo YouTube keenya subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Nuyi haaraadha. Bakka itti dadhabnetti immoo nu jajjabeessadha. Bakka itti dogoggorretti immoo nu sirreessaa isiniin jenna. Dogoggorri jiraachuu danda'a nama waan taaneef kanaaf nu jajjabeessaa. Thank you waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Thank you. Guyyaa gaarii.